oduu gammachiisaa hawaasa godina Harargee Bahaa naannoo isheetti argamtan hunda dhaabbanni tola ooltummaa fi misoomaa CDA Charity Development Association waajjira fayyaa godina Harargee Bahaa fi waajjira maallaqaa godina Harargee Bahaa waliin ta'uun hakimoota ispeeshaalistoota ijaatiin tajaajila baqaqsanii yaaluu rakkoo moora ijaa kafaltii tokko malee bilisaan kennaa jira. Hubadhaa tajaajila yaala moora ijaa kanaaf kafaltii tokko isin hin gaafatu. Duulli baqaqsanii yaaluu moora ijaa kun bilisaan kan kennamu yoo ta'u iddoon itti kennamu hospitaala waliigalaa Dadaritti ta'a. Aanaaleen irraa fayyadaman aanaa Dadar, magaalaa Dadar, aanaa Meettaa, aanaa Gooroo Guutuu, aanaa Gooroo Muxii, aanaa Qarsaa fi aanaa Malkaa Ballooti. Guyyaan calallii tajaajilamtoota hanga hagayya 14 bara 2017 yoo ta'u guyyoonni tajaajila kanaa immoo hagayya 15 hanga 20 kan kennamu ta'uu beeytanii akka irraa fayyadamtan kabajaan isin beeksifna. Odeeffannoo dabalataa 0946685415 irratti bilbiluu dandeessu. Dhaabbata tola ooltummaa fi misoomaa CDA Charity Development Association.